Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin sonaa keenya guyyaa har'aa amma eegalee jira. Qophii keenya guyyaa har'aatiin yaadaan gara godina Iluu Abbaaboor isin imalchiisnetu qabeenyawwan uumamaa fi nam-tolchee godinichi qabu isin daawwachiisna. Daawwannaa keenya qabeenya uumamaa qabeenya bosonaa godinichi qaburraatii haa eegallu. Qabeenya uumamaa godinni Iluu Abbaaboraa qabu keessaatti inni jalqaba qabeenya bosona uumamaati. Bosonni godinichatti argamu akka waliigalaatti hektaara 400 fi 800 akka ta'u odeeffanneerra. Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 540 kan qabu bosonni Yaayyoo magaalaa Mattuurraa immoo kiiloomeetira 36 fagaata. Bosonni Yaayyoo bal'ina hektaara 100 fi 67 akka qabus odeeffanneerra. Bosonni kun bakka sadiitti qoodamee jira. Bosona koor zoon jennu, tiraanzishin zoonii fi bafar zoonii jennu jechuudha. Bafar zoon jechuun tuttuqaarraa kan bilisa ta'e homaa dhibbatti tuttuqaarraa kan bilisa ta'e ni jira jechaadha. As keessaa isuma madaaltan kan mallattoo adda addaas qaba jechaadha. Akka tuttuqaarraa bilisa ta'e iddaan maramee kan jiru kun agarsiistoota ta'e waan ta'eedhaa fi akkasatti ilaaluu hin danda'amu jechuudha. Waliigala kana fakkaata. Bosona kana wajjiniin kan jiru bunna wajjiniin bunni keessa jira. Bineensonni adda addaa keessa jiru. Simbirroonni adda addaa keessa jiru. Kan hoosisan jiru bineensota kana keessaa kan akka gafarsaa kan akka booyyee jennu warri mukarra ta'an kan akka weenni jeessa maal jennus jiru. Bosona waan baay'ee of keessatti hammatee jira jechuudha. Akaakuu biqiltootaa fi bineensotaa qabuun isa ta'uu kanneen birootiin bosonichi waan adda isa taasisu hedduudha qaba. Qabeenya Itoophiyaan hambaalee kiliyaa yuuneeskootti galmeessifte keessaas tokko akka ta'e beekameera. Bosona kana adda godhu tokko bal'ina isaatiin. Kuni bosona eegamee jiru conserved forest western south west Itoophiyaa keessatti kan eegamee jiru keessaa bosona saduraatiin kuni bosona bal'aa jira jechuudha asitti godina kana keessatti. Isa qofattuu hin taane immoo garaagarummaan biqiltuu species diversity kan jennu jechuudha. Gosoonni biqiltuu 400 ol ta'antu jiru as keessa kan bineensotaa akkuma kana garaagarummaa simbirrootaas akkuma kana kan garaagaraa keessa jira waan ta'eedhaaf wanti kun adda isa godha jechuudha. Warra kaan irra kan argamu tuttuqaadhaas kan bilisa ta'e walakkaansa jira jechuudha kan research adda addaatiif ooluu danda'u. Akkanumallee quusamee kan taa'uu danda'u booddeedhaaf haala qilleensa tasgabbeessuudhaanis lixa Oromiyaa irratti bosona jira jedhamu keessaa isaan gafaatee jechaadha kun. Godinni Iluu Abbaaboor qabeenya bunaatiinis badhaatuudha. Bunni bosona Yaayyoo kana keessatti argamu immoo isa tokkodha. Garuu sadarkaa beeksifamuu qabuun hin beeksifamneen ni komatama. Ammaan booda abdiin jira jedhu jiraattonni bakka argama bunaa kana jiraatan. Egaa bunni kun oomishame balee badaa gabaan arganne tarii tiimii nama dhufe kun waan guddaa tokko hojjeta waan jedhamu eegna jechuudha. Buna kanaafis gabaan barbaadu inni inna oomisha isaatiin babal'istu waan jedhamu harka keessaa qabna. Koofii Arabikaa soorsi jedhamu buna bosonaa jechuudha. Keessumattuu bunni baay'ee bosona kana keessa argamu immoo orgaanikiidha akka uumaatiin jira jedhameetu yaadama waan ta'eedhaaf akka uuma sanaan gabaa addunyaatiif dhiyaate gatii argachuu qaba akka argatuuf wanti jalqabame jira. Yuuniyoononni amma ilaaltu booddee kan buna kana kophaatti dhiyeessanii gabaa biyya alaatti baay'ee dorgomaa ta'anii barbaadamaa illee kan ta'an jiru jechuudha. Jaroota kana tokkoof lamadhaam jaroota kana baay'isnee bu'aa naannoo direct bosona kana irratti argamuudhaaf indirect naannoo bosona kana irraa argamu beeksifnee wanti sirraa'uu qabu jira jechuudha. Wanti ammas jalqabambiin jira jechaadha. Buna irratti wanti hojjetamee jalqabe amma waldoonni adda addaa ijaaramanii qonnaan bulaan ijaaramee gabaa biyya alaatti direct asuma dhiyeessaa jira jechaadha. Bu'aas argataa jira. Daawwattoota keenya kabajamoo godina Iluu Abbaaboriittidha kan argamnu egaan bosona Yaayyootti otoo hin baane laga Gabbaa ammoo isin haa daawwachiifnu. Lagni Gabbaa bosona Yaayyoo keessatti argama. Lagni Gabbaa kun yeroo duriitti riqicha ammas irratti argaa jirtan kana riqicha Xaaliyaaniin ijaartedha. Riqichi kun bakka riqichi kun jiruun bishaan kun gadi dheerinni isaa meetira 40 akka ta'e qabatamaan irra ga'ee kan beekamudha. Lagni kun yeroo duriitti yeroo Xaaliyaaniin turtetti Xaaliyaan biyya kana gadhiistee baatutti bootteen illee keessatti gattee akka baate akkuma kanaan buna fe'ee kan deemu makiinaan keessatti akka riqicha cabsee lixetu himama. Yeroo mootummaan Dargii ture keessaa baay'inaan yookaan immoo
warri galaanarra hojjetan dhufaniitu ji'a tokko ol iddoo kana boqochuudhaan waan kana mirkaneeffatanii jiru. Bootteen caccabaan illee akka keessa jiru baay'inaan xalaaqee baay'inaan jedhamu keessa galaniitu ilaalanii ba'anii jiru. Utuu baasuudhaaf itti adeemanuu jijjiiramni Dargii fi Ihaadig gidduutti dhufeen jarri sun asii gadhiisanii deeman. Fincaan ilkee laga gabbaatti dabaalamus miidhagina uumamaa olaanaa ta'ee fi ijaaf hawwata. Fincaan jiru ilkeedhaa tokko. Ilkeen Asandaaboo bakka jedhamtu ganda Asandaaboo ganda qotee bulaati achi baateetiyyuu magaalaa Suphee cinaan dabartee dhuftee gabbaatti gadi dabalamti. Qabeenyi uumamaa bosona Yaayyoo kun miidhagaa fi hawwataa darbees ammoo wantoonni bosonicha keessatti argaman akkanaan hedduu haa ta'anii malee qabeenyichi sadarkaa eegamuu qabuun akkasumas sadarkaa daawwatamuu qabuun hin daawwatamne. Kun ammoo hojii tokkoon tokkoon keenyaa ta'uun irra jiraata. Seektarri mootummaas haa ta'u kan miti mootummaa dhimmichaan kallattiidhaan hidhata qabu qabeenyi kun sadarkaa idil addunyaatti beekamtii akka argatu darbees hawwata turistiitiif akka oolutti beeksifamuu fi kunuunfamuun akka irra jiraatu aanga'ootni godinichaa ni amanu. Biyyoota jiran keessaa waan tuurizimiidhaaf dhiyaachuudhaaf qabu guddaa utuu qabdu irratti sirriitti baay'een hojjetamne yoo hojjetame iyyuu akka aanaatti akkuma naannootti hojjetame malee addunyaan sirriitti akka ishee hubatu addunyaarra darbee biyyumti keenya Itoophiyaan illee sirriitti akka isheen hubattu hin taasifamne. Kun tarii jalqabbeen jiraatu gaarii ta'u iyyuu utuu biyyattis kana beeksisanii biyyumti keenya illee dhufee daawwachuu danda'a ta'e akkasuma addunyaan illee baree dhufee daawwachuu danda'a ta'e qabeenyuma gaarii as keessaa qabdu kan akka dhadhaa kan akka dammaa kan akka bunaa kanallee sirriitti gabaa argachiisuu danda'e uummatillee qabata kanaatiin fayyadamaa ta'aa illee tayyaadha. Haala qindaa'een kana jedhamee hojjetamee hin jiru. Garuu utuu irratti hojjetamuu qabu amma yoo wanaa utuu hojjetamee hafuusaatti wanta baay'ee tafee jira. Akkuma namootni karaa darban sababa adda addaatiin dhufan nuti dhaala malee parpazilii turizimiidhaaf jedhamee bosonni kun ooleera jedhamee itti fayyadamaa jiramu. Maanajimentii pilaaniin bosona kanaallee qophaa'ee istiil inni humna jechaadha kan akka itti bosonni kun qabamu maanajimentiin isaa jechaadha. Hawaasummaadhaaf ni oola. Haala qilleensa naannoo tasgabbeessuudhaaf ni oola. Akkasumas immoo qorannoof qo'annoo adda addaatiif illee ni oola jechuudha. Kana gara fuulduraatti kan irra jiru yuunivarsiitii Mattuutii wajjin ta'uudhaan yuunivarsiitiin Mattuu akka carra ta'ee nu gidduu jira waan ta'eedhaaf waan kana beeksisu akka biyyaattis beeksisu hawaasni naannootii fi biyyillee waan irraa argachuu qabdu tun argatanii haftee jirtu kan akka irraa argattu gochuudhaaf wanti jalqabame jira jechaadha. Kan akka mootummaatti akka dhaabbilee miti mootummaa adda addaatii fi dhaabbilee hawaasaa adda addaa illee wajjiniin ta'uudhaan wanta hojjetamaa jiru jira jechaadha jalqabbiirraa. Wanti kun qindaa'ee isuma mugoon kana tokko mataasa piroomooshinii adda addaa irratti hojjetame akka biyyi beeku gochuudha. Daawwattoota keenya qabeenyi bosonaa jiru akkuma jirutti ta'e seena qabeessummaa godina Iluu Abbaaboor kanneen ibsan keessaati siidaan Caalii Shonoo isa tokkodha. Siidaan kun qabeenya turizimii godinichi qabu kanneen daawwatamuu qaban keessaati isa tokkodha. Siidaan kun gaaffii waggoota 150 deebisees dhageenyeerra. Iluu Abbaaboor kan jedhamu maqaa kanaan kan waamamaa jiru hamma har'aatti hin beekamu ture bal'inaan. Amma maqaa isaaniitiif kan oolu siidaan yaadannoo gaarii ta'e tokko iddoo kanaatti hojjennee jirra. Kun kan inni hojjetame immoo fedhii fi hawaasni jaalala isaanirraa kan qabu uummata magaalaa kana bajata xiqqoo aanaarraa fi uummatatu buusee kana ijaare. Kana booddee kan kun yuunivarsiitii Mattuu wajjin dhaabbilee lafa amma giddugala aadaa Oromoo keessatti illee seenaan isaanii barreeffame sirnaan taa'uu qaba waan ta'eef wantoonni barreeffaman jiru. Isaan kitaabaan illee amma wanaa kan barreeffame kan isaanii kitaaba tokko lama caaltu yuunivarsiitii Finfinnee keessaa kitaabni tokko lama jijjiru kana caalaatti garuu karaa dhaloonni irraa barachuu danda'uuni kitaabni isaanii barreeffamuu akka danda'uuf dhaabbilee barnoota gurguddoo wajjin hojjechuuf adeemaa jira jechuudha. Maqaan Iluu Abbaaboor ammaa kun kan waamamu eegalee bara 1840 keessa bara Caalii Shonoo Qilxuun abbaa gadaa ta'ee muudamedha. Adeemsa sirna gadaa keessatti turtiin aangoo abbaa gadaa tokko waggaa 8 marsaa gadaa tokkoof qofa ta'e muudama itti aanuuf baallii dabarsuu qaba. Abbaan boor garuu
Oromoo iluu kan bulchaa turan bara 1842 hanga bara 1874 marsaa gadaa afuriif jechuudha. Sababiin turtii gaggeessummaa waggaa 32 Caalii Shoonoo garuu fedhii fi jaalala uummataa irraatii kan maddee fi moo'icha duulaa eegumsa daangaa irraatii gaggeeffamaa tureef carraa waggaa haganaa bulchuu waan argataniifidha. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa dhiyeenya hundaa'e qabeenya turizimii naannoon Oromiyaa qabdu sadarkaa maluun ni beeksisaan ni abdatama. Sagantaa daawwannaa kanaanis godina Iluu Abbaa Booritti qabeenyawwan jiran hawwatoo kan ta'an ta'uu hubanneerra jedhu. Rakkoolee fi hojiileen fuuldura hojjetamuu qabanis ni jiru nuuf galteedhaas jedhanii jiru. Koomishinii Turizimii Oromiyaatti Daayirektarri Damee Misoomaa. Qabeenya kun immoo turizimiidhaaf akka ooluu fi turizimiif gumaacha guddaa akka qabu baranneerra. I'm sure namoota wajjin jiran namoota stakeholderota qaamolee dhimma ilaallatan wajjin waan deemneef qaamonni wajjin jiran yoo gaafattan waanuma kana sitti himuu danda'an especially waan Iluu Abbaa Boorii keessatti argine baay'ee nama dinqisiisa. Qabeenya kana immoo akkamitti itti fayyadamnaa waan biraatti qaamaan boodatti yaannu ta'e kanarratti kaasuu barbaada. Koomishiniin kun egaa hundaa'ee ji'oota 6 ta'ullee basically wanta irraa jalqabuu barbaanne qabeenyi Oromiyaan qabdu dura identify goone lammaffaa document goone sadaffaa immoo promote goone booda develop goone kana packaging kana walitti qabne turizimii biyya keessas biyya alaa irratti hojii guddaa hojjechuu waan barbaannuuf waggoota 5 fi 10 darban 10 dhufan keessatti wantoota kana hojjechuu waan barbaannuuf amma qabeenya keenya ilaalleerra qabeenya maal akka qabnu ilaalleerra rakkooleen guddaa tijiru tokkoffaa namni keenyas dhiisaa namni biraas ta'u qabeenya kana keenyan beeknu qabeenya kana immoo beeksisuu irratti rakkoo guddaa qabna. Egaa beeksisni egaa hubanneen booda qabeenya kana akka qabnu egaa hubanneen booda gara development yookaan guddisuu keessatti seenna. Amma wanni ani meesejiin dabarsuu barbaadu maali? Amma gizeen zamana social mediaati, gizee digitalizationidha. Namni tokko footoo kana sirkii kana qabate namni hundi keenya almost namni percentii ani beeku malee namni sirkii qabadhee yaada. Sirkii keenya mee qabeenya uumamaa naannoo keenya jiran kan aadaadhaan wal qabatan kan bosona keenya wajjin wal qabatan kan qabeenya uumamaa wajjin qaban mara footoo haa kaasuu promote haa godhuu kana qabne jennee identify haa goonu kun immoo turistii naturally harkisa. Godina Iluu Abbaa Booraatti argamna ammas fincaa'aan soor godina Iluu Abbaa Booritti argamu seena qabeessummaa godinichaa qabeenya ibsan yookaan ammoo himan keessaayi. Fincaa'aan soor maddi isaa naannoo kibbaa yoo ta'u aanaa Bachoo ganda Tubbii keessattidha kan argamu. Dheerina meetira 27 akka qabus ni beekama. Irratti hojjetamuu dhabuunii fi beeksifamuu dhabuun akka hin daawwatamnee fi sadarkaa maluufiin akka hin beekamne taasisee jira. Fincaa qabnaa, holqa adda addaa qabnaa. Siidaa adda addaa qabnaa, isa bosona qabnaa, isa qabnu kanarratti immoo profaayilii qopheessinee harkaa qabna, ragaasaa guutuu qabna. Qaama barbaaduu fi qabeenyaawwan qabnu kana eessatti akka qabnu, rakkoo jarri qaban maal akka ta'e, magaalarraa hammam akka fagaatan, hammam akka dhiyaatan, infraastiraakchariin jarri qaban profaayilii irratti hojjenneetiin qindeeffannee of harkaa qabna. Qabeenyaan turizimii naannoon Oromiyaa qabdu sadarkaa maluufiin hin beeksifamneen irra deddeebi'eetti kan himamaa jiru. Qabeenyi godina Iluu Abbaa Boor keessa jirus akkanuma sadarkaa maluufiin hin beeksifamne. Godina Iluu Abbaa Boor keessa seenaa aanaan jiran hundumtuu seenaa guguddoodha kan qabanu. Holqa baay'ee guddaa ta'e akka fakkeenyaaf holqa Warabboo Daarimuu keessa yoo furanne nama 5,000 ol jala dhoksuu kan danda'u holqa guguddaa jira. Qabeenya uumamaa qabdutti godinni kun sirriitti itti fayyadamuu hin dandeenye. Godina jiran yookaan Itoophiyaa keessa biyyoota jiran keessaa waan turizimiidhaaf dhiyaachuudhaaf qabu guddaa utuu qabdu irratti sirriitti baay'een hojjetamne. Yoo hojjetame iyyuu akka aanaatti akkuma naannootti hojjetame malee addunyaan sirriitti akka ishee hubatu addunyaarra darbee biyyumti keenya Itoophiyaan illee sirriitti akka isheen hubattu hin taasifamne. Kun tarii jalqabbeen jiraatu gaarii ta'u iyyuu otoo biyyattis kana beeksisanii biyyumti keenya illee dhufee daawwachuu danda'a ta'e akkasuma addunyaan illee baree dhufee daawwachuu danda'a ta'e qabeenyuma gaarii as keessaa qabdu kan akka dhadhaa kan akka dammaa kan akka bunaa kanallee sirriitti gabaa argachiisuu danda'e uummatillee qabata kanaatiin fayyadamaa ta'a jedhee yaada.
ammaan booda taateewwan garagaraatiin yookaan immoo carraawwan garagaraatiin akkanaan qabeenyi kun beeksifamee jira taanaan hawwata turistii akka ta'an ni amanama. Amma qabeenya keenya ilaalleerra qabeenya maal akka qabnu ilaalleerra rakkooleen guddaa tijiru tokkoffaa namni keenyas dhiisaa namni biraas ta'u qabeenya keenya beeknu qabeenya kana immoo beeksisuu irratti rakkoo guddaa qabna. Egaa beeksisni egaa hubannee booda qabeenya kana akka qabnu egaa hubannee booda gara development yookaan guddisuu keessatti seenna. Tarkii keenya ammee qabeenya uumaa naannoo keenya jiran kan aadaadhaan wal qabatan kan bosona keenya wajjin wal qabatan kan qabeenya uumamaa wajjin qaban mara footoo haa kaasuu promote haa godhuu kana qabne jennee identify haa goonu kun immoo turistii naashuraaliin harkisa. Siidaa Caalii Shoonoo darbees immoo fincaa soorii fi ilkee kan ittiin isin daawwachiisne qophiin keenya sonaa guyyaarraa kanumaan goolabamee jira. Waan nu daawwattaniif galatoomaa.